ዛሬ ሀዲያ መጣልኝ። አቡድ ሰጠኝ። የማሳድገው መንትያው ልጅ ሳራ ሰጠችኝ። ምን እንደሆነ አላውቅም። እቺ እናያለን። ከአቡድ እንጀምራለን። ወይም በቤቴ ሰው በጣም ደስ ብሎኛል። የታሸገ ነው። እኔ አላምንም። በኪዳነ ምሕረት ስም ወርቅ በመብርሃን ስም እኔ አላምንም። ወርቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ተሰጥቶኝ አያውቅም። ሀዲያ ወርቅ እኔ አላምንም። ይሄ ደግሞ ይከፈታል። በኪዳነ ምሕረት ስም ሀዲያ የመጀመሪያ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። መንታ ልጆቼ ናቸው የሰጡኝ። መንታ ያሳደግኳቸው በኪዳነ ምሕረት ስም በኪዳነ ምሕረት ስም ሽቶ በመቤቴ ስም በመቤቴ ስም በመቤቴ ስም 3 ሽቶ በኪዳነ ምሕረት ስም በእውነት ሀዲያ መጀመሪያ ነው። ያረቢ ማዳም ያመሰግንሻለሁ። አሁን ሱቅ ሄዳ መጣች። ገዛስታ መጣ ማለት ነው። ለልጆቿ ነው የሰጠችው። ለሳሲ ስጡ ብላ። ይሄ ከሳራ ከመንትያዋ ልጅ አመት ከ6 ወሯ ነው። እኔ ጋር ነው የተወለዱት። ይሄ አቡድ ሰጡኝ። ወርቅና የአንገት ወርቅና ሽቶ። ማዳም በጣም በጣም ነው የማመሰግንሽ። እውነት እንዳንቺ አይነት ደግ ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። ምንም አድርጌልሽ አይደለም እናቴ፣ እኔ የምሰራልሽ በደሞዝ ነው። በጣም ነው የማመሰግንሽ። ኑሪልኝ። ቴንኪ ሶ ዋቀዮ መዳሚ አከናስንት ያቀፉ መዳሚንኮ ወርቂና ብቴ መዳሚንኮ ወርቂና ብቴ አከስማ ሞሽቶ ናብቴ ስጦታ ጀት ኦቦሌትን ኬኝቱ ዱጋ ዱበቹudhaaf waaqayyo ishee eebbisu dhugaadha. Damoosa keetiin hojjetaa warqii dheessiti namni kafana uffattu takkaayyuu kan namaa bitu hin jiru jechuudha. Garuu immoo namni gaarii numa jira. Yeroo tokko numatu madaamii kana yakka malee kan gaariinis hin jirti, badduunis hin jirti. Nama hundaan gaarii jechuu hin danda'amu, nama hundaan badaa jechuu hin danda'amu. Waaqayyo umriishis haa dheeressu, ulfaadhu kabajamin jedhaan madaamii saniini. Maaliif namni gaariin hojjetu waanuma gaarii argata waan ta'eef, waaqayyo biraallee waan gaarii argata waan ta'eef. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyo isinillee baga nagaa naa taatan baga naa jiraatan isin jecha. Egaa kaa hordoftoota kiyyaa bagattii isin geessin jechuun jaaladha. Ijoollee musliimaa hunda keessaniin iyyuu asumaan dhaamsi kiyya bagattii isin geessillee isin jedheen jira. Kan baranaa isin ga'e garee isin haa ga'u isin jedha. Egaa harma takkittiidha kaa xumurree jirra haganuma. Galata waaqayyo jechuudha hundumaaf iyyuu waaqayyo haa galatuumu kan nu gargaaree sa'aatii kanaan daqiiqaa kanaan nu ga'e isin jira. Egaa akkuma beekamu ka viidiyoo dura jalqaba irratti argartanitti anillee asumaanaan kun har'a isa xumuraa waan ta'eef shit jecha haraka amma shit jettiin jammaramte kalaa sammaan booda irraan booda hin jiru waan ta'eef shoormaan hojjechaa jira. Shoorbaa nuti immoo shoormaa hin beektu dhiyaadha. Isa hojjechaa jira siniin jedha hordoftoota kiyya kun rakaanillee abdii sanillee akkasitti na dhidhibaa dhuftee jechuudha na lallaalti. Akkasaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkuma beekamu kaa'ama xumurree jirra galata waaqayyo. Egaa hordoftoota kiyyaa maal seetanii obboleettii keenya tokko madaamituu sixootaa naa bite jettee warqii agarsiisteerti waan ishiin bitteef akkasuma immoo shittoolee bitteefi jechuudha. Yeroo tokko immoo jechuudha nama ajaa'iba yeroo tokko jechuudha madaamiin takka yuunifoormii shaffaa namaa bittu jira. Yuunifoormii mana keessatti hojjetan kana kashaffaa bittu jira jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Maal jechuudha qoy yuunifoormii sixootaa namaa bitu maar waaga birri isa yuunifoormii bituuni birri 10 yookiin ta'e ishii wayyaa fi barri yuunifoormii maal isarraa gooti namni tokko waanuma gaarii takka birri
kudhanii yoo bitee waan bareedduu takkasii kenne isas caala jechuudha rabbi. Yuunifoormii mana keessa dura sin uffatte amma sin uffatu waan ta'eef waan garaagarummaan isaa ila namni tokko daba baay'ee yaada jechuudha. Garuu namni immoo nama biyya kam keessattuu jira namni gaariinis hin jira badaanis hin jira akkuma badaan jiru gaariinis jira akkuma gaariin jiru badaanis jira jechuudha. Kanaaf nama hundaan tokko jechuu hin danda'amu jechuudha. Laala amma madaamota yuunifoormii bitanii fi madaamota immoo waan gaggaarii namaa bitan kanaanis immoo madaamii hunda walitti qabne jechuun baay'ee ulfaatadha jechuudha. Kanaaf madaamii tokko takka baay'ee gaariitu jira kasiif yaaddu isin jedha. Kanaaf waaqayyo umrii isaanii haa dheeressu kan namaaf yaadan jechuudha. Maaliif namni kennaa xiqqoon qabdu waanuma xiqqoo yoo sii godhanii waan gaarii yoo sii godhanii waan ofii keetii irratti ilaaltu ta'e yuunifoormii yoo ta'e yuunifoormii immoo ittiin hojjetama malee waan ofirratti ilaaltu miti jechuudha. Maaliif hanga yuunifoormii bittu shaashii takka bareedduu ishee kan hidhattu shaashii bareedduu ishee gaafa bittee fi kan maqaa qabdu yoo bitteef ishee midhaan miti yennaa bitettee biyyatti illee gaafa galti laata. Yuunifoormii yoo ta'e asumatti gannee galla faayidaa maal qaba. Ana kana sinin jedha dhamannanyaan warroonni sinii bibbitanii madaamii keessan gaarii taate sinii bitte waaqayyo umrii isaanii haa dheeressu kaanifis akkasuma haa dheeressu rakkoo hin qabu isaanifis jechuudha. Kan dabe immoo daba isaa hin argatanis guyyaa waaqayyo jechuudha. Kanaaf jechuun immoo namni gaarii hojjetu gaarummaa isaatiin hin waaqayyo birattillee nama birattillee hin jaalatamaa jechuudha. Kanaaf ati isinillee keessattuu ijoolleen madaamonni mana qimamoochee jirru kun hundi keenya iyyuu nutis gaafa gaarii taane gaarummaan keenya numaaf malee isaaniif himuti jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa badaa sitti yaadu ati gaarummaa isaa yaaduuf gaarii isaa yaaduuf jechuudha. Inni ilma namaa badaayu gaafa sitti yaadu jechuudha. Kanaaf jennaan namni gaafa waan badaa siibiti dhiis taqabbali garuu nuti maalifi namni keessattuu namni sa'aatii kana hin eeggataa malee nuu bitu baatanii kan isaaniiti mutiin kan bitan maalifi waaqayyo fayyaa nuu kenne nuti waan barbaanne gochuu dandeenya warqiis bitachuu ni dandeenya waan barbaanne waan ulaagaalee keenya guutuu fayyaa yoo qabaanne ofii keenya yoo hojjenne qarshii keenya bitachuu dandeenya jechuudha. Garuu maal seetanii yeroo tokko namni gaafa baratu faa hin eeggataa gaafa baratte faa hin eeggatta maalifi har'a maal laabitu maal akkas naabitu jettee eeggachuu dandeessa. Kanaaf isa kana ta'e malee namni hunduyyuu ofumaa bitan waan duraa namaa bitan jechuudha. Garuu warruma yuunifoormii taate xiqqoosh nama ajaa'iba malee waa umrii keenya guutuu nuun bitan jechuudha nuti bitata. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa garaan isiniin badinii isiniin jechuu jaalladha. Warri isinii bitanis galatoomanii warri isiniin bitanis akkuma gaarummaa isaatti argatanii waan ta'eef kanaaf garaan isiniin badinii isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa maaliif nuti fayyaa qabna waan ta'eef fayyaa yoo qabaatte waa hundaa argachuu hin dandeessa jechuudha. Yaada namni sixootaa akkas jenna malee nuu bituu baatanii dhimma isaaniiti dhugaa rabbii jechuudha. Ani dhimma isaanii hin qabu bitanii bituu baatanii jechuudha. Maaliif waaqayyo fayyaa erganaa kennee hojjedhee birrii kiyyasaniini kan ji'a tokko ji'a lamaa waan barbaade guuruu nan danda'a. Doolaappi tokko guutachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf jennaan immoo nuti kaayyoo qabna waan kaayyoo carqii kaayyoo isaan nu bituu hin qabnu waan ta'eef nama nuti ofii keenyayyuu hojjennee nama of jijjiiruu danda'a waan ta'eef isinitti hin dhaga'amini namni isiniin binnillee namni isinii bitanillee hundumti keessaniyyuu keenya tokkodha garaagarummaa hin qabnu nuti immoo fayyaa qabna waan ta'eef waan barbaanne godhachuu dandeenya galata waaqayyo yoo sii bitanis yoo xiqqaate bakka warra yookiin akka nama gaarii ta'eetuma waan akka gaarii sii bite malee hundumtuu salbaajuma kana walii gad oofa jechuudha. Salbaajii kun waan kana jechuudha. Kanaaf faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf jettanii sammuun keessanii namni aaruu danda'a. Isaan naan binne madaamni kun naan binne waan akkasii jettanii ofitti aaruu dandeessan. Dhiisii homaa miti barriin darba waan ta'eef qaqqabadhuuti ati hojjechuu baate waan ta'eef dirqama kee obsiitii dalagadhu. Gaafa dalagattee galte ati iyyuu hin bitatta waan barbaadde. Si jammar immoo ammas waan barbaadde bitachuu dandeessa. Nuti uffachuu fi miti kan biyyaa baan isaan nu bituu fi miti. Nuti immoo of jijjiiruuf malee carqii jijjiirrachuu fi miti jechuudha. Kaayyoon keenya kan biyyaa baane salbaajii jijjiiruu osoo hin taane kaayyoo keenya jijjiiruudha jechuudha. Kanaaf immoo obsinee darbuu qabna waa hundumaayyuu namatti hin dhaga'amaa jechuudha. Ani dhugaa wanta isaanii dharra'u garuu ani kanan dharra'u biyya kiyyatti osoo hin galee guyyaa ayyaana kootii fataa zanaa jedhee ofii kiyyaa maatii koo wajjin yookiin abbaa manaa koo wajjin fataa jedhee dagarfadhee akkas isaan hawwa malee kan isaan habitan kana hin hawwuyyaan. Dhugaa dubbachuuf ana garuu naa bitu guyyaa ayyaana hundumaa naa bitu kan isaanii kana waan hawwan bakka hawween kiyya galee xumuradhee duumaatii kiyya wajjin waan akkasii ayyaana kiyya dabarsi fataa jedhee isaan hawwa jechuudha. Garuu waaqayyo guyyaa tokko hin qaba waan ta'eef waa hundumaa obsanii eeggachuutu caala.
obsaa eeggadhaa warri isinii bitanis warri isinii binnes obsaa eeggadhaa isiniin jechuun barbaada hordoftoota kiyya. Annaa kana fakkaata har'aa jechuudha. Madaamii gaariitu jira, madaamii badduutu jira. Kanaaf nama hundaan gaariin jennu nama maraan immoo badaa hin jennu jechuudha. Walumaa galatti isiniin jedha. Warroonni chaanala kiyya afaaraa taatan sabskiraayibii gochuudha maamila kiyyataa. Warri ta'an immoo galatooma ulfaadha. Yaada fi qeeqa qabaattan koomentii irratti barreessuun nagatina bagatti isin geessin jedha hordoftoota koo ijoollee musliimaa naatti argamta hundi keessaniyyuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Iidi mubaarak isiniin jedhe.